labsii yeroo muddamaa mootummaan ofiif labsate du'arraa of baraaruudhaaf labsii kana ka Oromoo wal beekuun illee labsiin ammaa kun tarii kan dargaggoota dirqisiisee yeroodhaaf ibiddatti oofu ta'uu danda'a. Wantoota fofoqataa hedduu of keessaa qaba. Mootummaan hanga dabru waa cicciniinee akka nama gartee gadoo bahuuf deemuuti kan labse fakkaata labsiin kun jechuudha. Kuni beeki kufaatiin mootummaa jechuudha. Kan addunyaan ajandaa guddaa godhatteeti jirti. Akkasuma ammasii mee waa'ee labsii kanaatiin wal qabatee miidhaa inni qabuu fi garuu haa ta'uti yeroo muraasaaf Baati takkaafillee osoo ta'e labsii muddamaa jechuun waraana harkatti kufuu biyyattiin jechuudha. Agasiif uummata keenya miidhuu danda'a haga mootummaan kun baqatu. Akkasuma TDF loltoonni Tigraay jechuudha magaalaa baatee guututti harka isaanii galchatanii jiran. Itti fufaa jira jechuudha guyyaarraa guyyatti uf dura deemaa jiran. Waraana isaan gamaa kan walitti oofanii itti achi oofanii jechuudha. Yoo ittuma hobbaasu yookiin ammoo ittuma murru godhuu taate malee uf duuba deebisuu hin danda'amne. TDF magaalaa baatee guututti harka isaanii galfataniiti jiran. Mee waa'ee kanaa waliin ilaallaa garumaatiitti na waliin turaan Abduu Mobile App biraa waraana jalqabaa dhuftan Abduu Mobile App subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jira. Labsii yeroo muddamaa kanaan uummanni keenya wal beeka yookiin ammoo itti haarayaa miti jechuun ni danda'ama. Akkuma isinuu yaadattanii Hayilamaariyaam yeroo lama labse gaafa gartee irreecha bara 2016 irratti ijoollee qeerroo gartee achirratti jumlaadhaan nama 600 ol achirratti dhabne jechuudha. Gaafa sanirraa kaasanii labsii muddamaa jala turte biyyattiin sanboodasii gaafa hanga hatta Hayilamaariyaam dadhabee aangoo gadi lakkisee sabsabaan taa'amee lammaanfaa Abiyyifaa gara aangootitti dhufanii taga gaafa saniititti labsii muddamaa jala turte. Inumaan yaadattu yoo ta'e Abiyyi jechuudha labsii muddamaa isaan kan kaase Abiyyi eega dhufee aangoo qabatee booda kaase jechuudha. Kanaafuu Oromoo wal beekan gaafa sanillee miidhaa guddatu irra gahe haa ta'uuti waan gaafa sanii irra sirni kuni kan gaafa sanii irra kan Abiyyi kan bilisiginaa kun kan wayyaanee sanirra illee gowwaadha. Kana dhugaa jiru walitti himuu qabnaa. Amma yeroodhaaf maa baatii takkaafillee hin taane beeki akka kun muddama gartee lubbuu isaan qabe lubbuu fi kana baraaruudhaaf karaa kanaan gartee karaa kanaan aangoo irra turuu danda'a. As keessa gartee haaluu bahuu nama shakkee hunda hidhuu nama shakkee hunda ajjeesuu nama shakkan hunda gartee nama sabboonummaa qabu hunda kararraa maayisuu akkasuma dargaggoota humnaan gara waraanaatitti ergu waan kanneen keessa waan akkanaa kanneentu jira jechuudha. Tarii isinis dubbiftanii jirtan jedheeti yaada. Ulaagaa waa hedduun of keessaa qaba, qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Labsii muddamaa jechuun isin hundinuu ni beektan jedheeti yaada. Labsii muddamaa jechuun biyyattiin bulchiinsaan osoo hin taane waraanaan bulti. Makalaakaa silaawu makalaakayaan irra guddaa achi gara lolaa san jira haa ta'uuti ajaja san jalatti jechuudha. Akka fedhe waraanatu akka fedhe waan fedhe godha waan itti fakkaate abbaa fedhe sakatta'u abbaa fedhe zarafuu abbaa fedhe ajjeesuu abbaa fedhe hidhuun waraanarraa jechuudha. Haa ta'uuti kun amma abdii murannaadha isa dhumaa. Kan amma kun isa dhumaa gaggaba gartee haafa baanan san jechuudha. Kanuma miidiyaan addunyaa guutuun jechuudha ajandaa waa'ee kana godhateeti jira. Miidiyaan addunyaa yeroo argantana gurguddaan hundi yoo isin bantan jechuudha waa'ee kana qofarraa dubbataa jira jechuudha. Uummata keenyaa fi wanni kun baatii matakkaafillee yoo ta'e miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Qeerroodhaan sabboontota duraan hidhaa jalaa dandamatan tan ajjeecharraa hafanii hedduudha miidhuu danda'anii. Kana qofaa miti fakkeenyaaf ulaagaalee waan kanaa keessatti maal jedha nama dargaggeessa gartee umrii isaa lolaaf gahee gara lolaatitti erguu jira. Gara hidhannoo qabu jedha. Isaan amma asirratti hidhannoo qabu haa bira kaa'an malee dargaggeessa lolaaf gahee humnaan ergu yookiin ammoo meeshaa irraa fuudhanii isa waan biraatitti ajaju waan akkanaati jechuudha kan inni jedhu. Walumaa galatti amma humnaan gara waraanaatitti ergu waan jedhudha amma wanni kun kana itti fayyadamu deeman isaan amma kana keessaan jechuudha. Walumaa gala waraana biyyattii kan bulchu waan ta'eef akka barbaadan godhuu deeman jechuudha. Keessattuu eega gartee ODF fi TDF waliigalee waraana bilisummaa Oromootii fi TDF waliigalee sodaa guddaa keessa seenan. Wanni gartee kun labsamee fi qaama shoorar keessaa juuntaadhaatii fi fakkaatota isaanii jiran amma bar shane jechuullee maqaa dhulee sodaatanii jiran. Akka malee shoorar kaanii fakkeenyaaf ibsa kalee muummicha ministeeraa isin agartan ministeerota walitti qabee achirratti waywaataa booyaa ture jechuudha. Hatta namni naa bilbiluu dhabame waan akkana kana haasayaa ture. Boo'icha sodaati jechuudha sunilleen akkuma isin hundinuu agartanii. Amma ammoo san hundayyuu dabree labsii yeroo muddamaa biyyattii guutuun keessatti labsamee jira. Kuni namichi waggaa lama dura noobeela fudhate jechuudha. Addunyaan haala karaa irraa dubbataa jirti jechuudha. Badhaasaa noobeela waggaa lamaan booda
labsii yeroo muddamaa biyyattii guutuu keessatti labsee hatta kan gaafa gartee Hayilamaariyaam sunillee naannoodha fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa iddoodhaan tokko jechuudha bakka pirootestiin Oromiyaa keessa walumaa galateetti jechuudha gaafsan bakka hundaa miti jechuudha namni badii ka'ee nama balleessaadha namni badii ka'ee nama balleessa hagasitti gartee nu miidhuu danda'a ijoollee qeerroo kenna miidhuu danda'a sabboontota hedduu miidhuu danda'an ijaadha beekamoo inni kun waan biraa isinitti hin fakkaatin ija fakkeenyaaf biyya keessa gartee waboodhaan walitti hidhata qabaachuu danda'anii waboodhaan gartee as keessa warri information kennu jiraatu danda'a namoota shakkin as keessa ni hina fakkeenyaaf reefuu tana waa'ee finfinneetiin wal qabateeti kanaan isiniif dubbadhee ture jechuudha viidiyoo kana duratti waraabe tokko keessatti jechuudha amman tana ammoo guutuu biyyattii keessatti raayyaa ittisa biyyaa bakka itti shakke hunda ni fattashaa nama gartee waan kana faallessuu fi diduu yoo arge tarkaanfii irratti fudhatu jira seeratti yeroo jedhullee beeki seera sanis kan kabachiisu waraana loltuudha jechuudha kanaafu hanga badutti balleesseen gartee saba kana shoorarkeessee nama gartee jibbaa kiyya agarsiisu shoorarkeesseetiin balleessee badaadha jechuudha amma kun akkasanatti fakkaata akkuma gartee bara 2017 haala kana keessa turte jechuudha gaafa gartee wayyaane gaafa Hayilamaariyaam san illee jechuudha haala kanaan ijoollee meeqa qisaasaniiti isaanis gaafsan kan badanii haa ta'utii kan sirni ammaa kun kan gaafa sanii irrallee gara jabeessa dhugaa dubbachuu fi sanirrallee gara jabeessa akkasuma wanni kun waa'ee loltummaatiin wal qabatee nama gartee loltummatti gahee garasitti erguu jedha sochii daangessuu jedha akka gartee gaafa Hayilamaariyaam sanii iddoo naannoon wanni kun itti jabaate fakkeenyaaf iddoo mormiin itti jabaate keessatti jechuudha bakki rakkoo qabu amma guutuu biyyattii keessatti waan ta'eef yeroodhaa fi uummata keenya hedduu miidhuu danda'a kana qofaa miti namni mattaawaqaa hin qabne kan eenyummaa hin qabne guyyaa 15 keessatti naannoo isaatiitti deebi'ee naannoo isaa sanitti mattaawaqaa baafachuu waraqaa eenyummaa baafachuu qaba jedha guyyaa 15 keessatti jedha baay'ee rakkisaadha wanni kun namni keenya kaa fakkeenyaaf akkuma isinuu beektan namni biyya ofii keessa jiru naannoo tokkorraa naannoo tokkotti kan mattaawaqaa hin qabne fakkeenyaaf jiraattonni Finfinnee keessa jiraatan kan mattaawaqaa hin qabne yeroo kana keessatti dhaqxee amma Finfinnee keessa mattaawaqaa yoo tinaa kenni jetteen siif hin kennamu fakkeenyaaf uummata keenya kan naannoo Sumaaleetti buqqa'e kan naannoo Finfinnee jirutu jira hedduu uummata keenya hedduu miidhuu danda'a jechuudha wanni kun kanaafuu haa ta'uti badee balleessa fakkeenyaaf amma inni haga badu uummata keenya miidhuudhaa fi waan kana godhuu danda'a walumaa gala namni mattaawaqaa hin qabne biyya san keessatti yoo argame waan biraas hin jechuu danda'anii shoorar keessa 5dha jechuu danda'anii guyyaa 15 qofa wanni isaan jedhan tarii guyyaa 15 kana keessatti illee eessaa dhuftee fi eessatti deemtaan gaafii ta'uu danda'a karaa naannoo adda addaa irratti jechuudha guutuu biyyattii keessatti wanni kun kan labsame akkuma amma isiniin jedhe gaafa pirootestii san gaafa Hayilamaariyaam sanii naannoo hundaa miti yeroo san keessa karaa dheeraa deemaan ture achi jira jechuudha bara 2016 jalqaba irratti biyya keessan jira bakka karaa dheeraa deemaan ture agas hunda jajjabaa miti jechuudha laakiin ka ammaa kun nama matatti jechuudha shaneen nu keessa seente Finfinnee seenteedhaan muddamsuu lubbuun as geette jirti keessattuu eega gartee isaanii imala gara Finfinnee jedhanii hirriba dhabanii jiran jechuudha hirriba dhabanii kan haala saniin naannoo Finfinneetti godhan itti hanqateeti guutuu biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa kana labsan jechuudha hamma adaduma lolli kun as deemuuni kanumaanuu wal qabatee warri CDF magaalaa baatee guutuutti to'atanii jirtu to'annoo isaanii jala oolchanii jiran jechuudha dasee fi kombolchatti aananii magaalaan baatee guutuutti to'annoo isaanii jala ooleeti jira kana jechuudha wanni isaan gubee tarii mangistuun gaafa duraa eega gartee humna isaatii ol tahee keessaa baqatee amma garaagarummaan jiru kun agartee akka gartee fakkeenyaaf Sooriyaa san akka Bashar al-Assad san biyyuma keessa taa'ee nama wal nyaachiseetiin yoo ani du'e margini san amma Abiyyi waan akkasii san irratti kan inni hojjetaa jiru fakkaata eega lolaan mo'atame akkuma gartee mootummoota biraa silaa baqatee akkuma gartee dargii sanii baqatee biyyi nagaya taate mootummaan biraan ni dhufa eega gartee isaa kan carraa bara gara qawweetti deebise biyyattii silaa beeke gara dimokiraasii tarkaanfatte kan carraa qawweetti dirqiidhaan dhiibee deebise isa jechuudha namni gaafa san ilii jedhee harka dheefi fakkeenyaaf amma waggaa 3 inni eega dhufe waggaa 3 silaama waggaa 3 miti waggaa 5 illee fedha isaatiin bulchee sila dimokiraasiidhaan akka gartee namni aangoo kana abbaa barbaade filatee aangoo kana dabarsee sila deemee faarfamaa mootii yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti dimokiraasiidhaan aangoo karaa filannootiin kenne jedhamee kabajaadhaan sila biyya sanii miti akka addunyaatti badhaasaa noobeelaa nama dimokiraasii kan saba Oromoo keessaa bahee jedhamee sila akkasitti faarfama ture jechuudha haalli sun hundi hin taamne biyyattii ofii isaatii nugusa ofiin jedhee haaratiyyatu abjuunaa hime maaroodha jedhee waggaa 3 keessatti biyyattii walitti laaqe jechuudha amma ammoo eega hinjifatamillee lubbuu fi takkattiin keessaa baqatee lubbuu nama biraa baraaruu diddaadhaa fi dhimma biyyaati jedhee haala kanaanii kaa biyyattii shoorarkaa keessa buusaa jira warri TDF guyyarraa guyyatti kun akkuma isin agartan amma ammoo magaalaan baatee qabatamtee jirti jechuudha
buramuu magaalatti aantee qabatamtu kan walumaan ilaallu ta'a. Kanaafuu miidiyaadhaan addunyaa guutuun ijoo dubbii ta'ee jira. Ameerikaan akka namni garasittiin imalle daangesteeti jirti. Akkasuma Awurooppaanis Ingiliis warroonni biyyoonni addunyaa hundi isaanii akka imalli gara Itoophiyaan imalamne yoo imaluuf deemanillee akka beeksisan kan jedhu dubbateeti jirti. Miidiyaa yeroo har'aan tanaa CNN, Al Jazeera, New York Times miidiyaan hundi waa'ee kanatti break news godhaniitiin haala kanaan gabaasaa jiran jechuudha. Badhaasaa Noobeelaa amman tana labsii muddamaa labseetiin kan kaaba keessatti gaaga'amni ilma namaa gartee kan jenoosaaydiidhaan wal fakkaatu gahamaa ture hanqatee amma immoo guutuu biyyattii keessatti labsamee jira jechuudhaan haala saniin gabaasaa jiranii. Addunyaan kanuma dabrame kanuma gartee kaaba keessatti tahame kan isaan gartee daldala siyaasaatiif ufii fixanii kaan ammoo juuntaadha jechaa kaan ammoo ati juuntaa quba qabdachuudhaanii Tigraay keessatti hobbaasaa turanii fi beelaan fixaa turan san diqqaatee amma guutuu biyyattii keessatti labsan jechuudhaan haala saniin gabaafamaa jira jechuudha. Uummata keenyaaf kaarabbiin haabirmatu uummata keenya harka biyya keessi rabbiin haatiisu qeerroodhaan sabboonummaa qaban kan sooshaal miidiyaa kanarratti beekamanii rabbiin isin haatiisu warri mattaawaqaan qabne immoo ammumarraa naannoo naaf mijata jettanii yaaddanitti siixanii mattaawaqaa fudhachuu qabdanii homaatii mita rabbi jedheen oolamtu gaafa Hayilamaaraamillee akkanumatti uummanni keenya kan gaagamaa ture jechuudha. Hani Abduu Moobaalaa biraay hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagaannaa tura.